hawaasummaaf dinagdee irratti dhiibbaa hordofsiisuusaa ibsamee jira. Diraamaa gama yuutuubiin walitti fufiinsaan dhiyaatan tajaajilli intarneetii addaan cituusaan yeroo waggaa tokko guutuuf jedhuuf galii silaa yuutuubiirraa argataniin jireenya geggeessaa turan rakkoon isa mudachuusaa kanneen ibsan ni jiran. Dhaabbata fayyaa hawaasaa Amaaraa damee Dasseef daayireektara akka ta'an obbo Antana Dammallaash saamuda dhukkubsattoota irraa fuudhuufis ta'e ba'iisaa beeksisuun lafarra harkifachuun sababaa tajaajilli intarneetii cituun ta'uu ibsan. Kana malees tajaajilli kutaa qorannoo yookaan laaboraatoorii qulqullina isaa kan eegeef kan hin eegne ta'uu mirkaneessuuf akkaataan hojii sadarkaa addunyaatti geggeeffamu irrattis dhiibbaa geessisuusaa ibsaniiru. Sababaa dhabamuu intarneetiin hojii galii walitti sassaabuun carraa biraa fayyadamuun hojii kana itti fufsiisuun danda'ameera jedhan. Rakkoo intarneetii kanaan deemsa baruuf barsiisuu akkasumas hojii qorannoo yeroon akka hin xumuramneef sababaa ta'uu Yuunivarsiitii Dassee keessaa barsiisaa akka ta'an Dr. Alamaayyoo Irqihuun ibsaniiru. Kan naannoo Amaaraa keessaa addaan citee jiru tajaajilli intarneetii akka iddootti deebi'uuf jaarmiyoonni mirga namoomaa 300 kan of keessaa qabu gamtaan tokko akkasumas jaarmiyoonni 48 waamicha irratti mallatteessan dhiyeessanii jiru jechuudhaan Masfiin Arraagee Dasseerraa gabaaseera. Namoota godina Silxee magaalaa Qabeet keessaa buqqa'anii magaalaa Buttaajiraa keessa qubatanii jiran gara qe'ee isaaniitti deebi'uudhaaf akka rakkatanii ibsanii jiru. Oduun kunis bal'inaan kunooti. Godina Silxee magaalaa Qabat keessatti sababa jeequmsa amantaa ka'een magaalaa Qabat irraa baqatanii magaalaa Buttaajiraa Bataskaana Qulqulluu Maariyaam keessa dahatanii kan jiran namoonni yakka hojjetan hanga seeratti dhiyaatanitti akkasumas manneen gubatan osoo hin ijaaramin gara qe'ee keenyaatti deebi'uuf ni rakkanna jedhan. Godina Silxee magaalaa Qabat keessatti dargaggoonni hordoftoota amantaa Musliimaa hojii xibaaraa magaalicha keessatti babal'ateen dubartoonni keenya kufaa jiru jechuun sagalee iyyaaf kadhannaan balleessina jedhanii sochii magaalattii keessatti taasisaniin walitti bu'iinsa uumameen lubbuun nama tokko darbeera. Jeequmsa amantii adda baasee jalqabe kanaan manneen jireenyaa 100 ta'an yommuu gubatan namoonni hordoftoota amantaa Ortodoksii 1000 ol immoo buqqa'uun gara magaalaa Buttaajiraatti deemaniiru. Gochaan kun erga ta'es har'a guyyaa 10 fixeera. Namoota qe'ee isaaniirraa buqqa'anii magaalaa Buttaajiraa Bataskaana Qulqulluu Maariyaam keessa jiraniif hawaasni naannoof amantoonni amantaa Ortodoksii magaalaa hawaasaarraa deeggarsa taasisaa fi akka jiranis himanii dhimmichi jaarsummaan qabamus dubbatu. Pirezidaantiin mana maree Islaamummaa naannoo giddu galeessa kibba Itoophiyaa Sheek Mohammad Kaliil dhimma kanarratti gaafatamanii dhimmicha jaarsummaan furuuf hojjechaa jirra jedhaniiru. Mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaatti hoogganaan sabakaa godina Silxeef Hadiyyaa Qees Nugusee Awwaqa rakkicha furuuf ka jalqabamillee ka deeggaran ta'uu himaniiru. Safara qirqira lafaatiin reektar iskeelii 5 kan ta'e qirqirri lafaa roobii kaleessaa Eertiraa keessatti uumamuu isaa ministeerri albuudaa fi aniisaa mootummaa Eertiraa mirkaneessee jira. Qirqirri lafaa kun kan uumame magaalaa Mitswaarraa gara kibbaatti kiiloomeetirii 40 irratti yommuu ta'u kutaa walakkeessa biyyattii bakkaawwan magaalaa Asmaraarraa kiiloomeetirii 59 fagaatanii argaman magaalota Addiqayyii, Giindaa, Mitswaadhaa fi Asmaraa keessatti socho'iinsa lafaa uumee akka tures beekameera. Safarri qirqira lafaa kun erga ji'a hagayya tokko bara 2023 qirqirri lafaa reektar iskeelii 5.6 ta'e naannoo sanatti galmaa'ee booda isa jalqabaa akka ta'es gabaasameera. Qirqira lafaa kibba baha Eertiraatii fi Tigraay keessatti hagayya tokko uumameen waggoottan kurnan darban keessatti qirqiraawwan lafaa naannoo sana keessatti uumaman keessaa isa cimaa akka ta'es gabaasameera. Qirqira lafaa kaleessa uumame kanaan lubbuun namaatii fi qabeenyaa irratti miidhaan ga'uu isaa ilaalchisee gabaasni bahe hin jiru. Amma immoo gara oduu biraatti yemmuu darbinu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ergama addaa kan ta'an Sudaanitti jechuudha. Aangoo isaanii akka gallakkisan beeksisanii jiru. Dhimma kanas ittaanis ni dhiyaata. Waliin hordofaa. Tokkummaa mootummootaatti ergamaan addaa biyya Sudaan Volker Pertes aangoo gadhiisaan jira jedhan. Akkan aangoo koo gadi dhiisus erga natti himamee ji'oonni 4 darbaniiru jedhanii humnoonni waraanaa Sudaaniif humnoonni waraanaa humna addaa RSF addaan ba'uu isaaniis qeeqaniiru. Walga'ii gola nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummootaa irratti yaada kana akka kennan Volker waldhibdeen Sudaan keessaa kun hambaa dhiittaa mirga namoomaa dhiiseera jedhanii haleellaan loogii malee namoota nagaa irratti qaamolee waraanaan raawwataman sarbama mirga namoomaa hamaadha jedhaniiru. Akka gabaasa tokkummaa mootummootaatti ji'a eebilaa erga waraanni Sudaan keessatti jalqabame kaasee namoonni 5,000 du'aniiru. Kanneen baay'inni isaanii 12,000 ta'an immoo madaaniiru. Waraana kana baqaaf jecha namoonni miliyoona 5 ta'an qe'ee isaaniirraa buqqa'anii godaananii jiran. Warra qe'ee isaanii gadhiisanii baqatan keessaa kanneen baay'inni isaanii miliyoona 1 ta'an daangaa qaxxaamuruun gara biyyoota ollaatti baqataniiru. Wal waraansa Sudaan keessatti amma taasifamaa jiru naannoo Daarfuritti kan bara 2000 keessa walitti bu'iinsa saba giddu galeessa godhateen yakki duguuginsa sanyii raawwatamee ture ammas yaaddessaa ta'uu tokkummaan mootummootaa eereera. Volker Pertes dubbii isaanii keessatti lixa Daarfur Eljeniinaa keessatti saba Masaalit keessaa kanneen dhibbootaan lakkaa'aman ajjeefamaniiru jedhan. Tokkummaan mootummootaas
Odeeffannoo madda amanamoo irraa argateen bakkoota awwaalchaa jumlaa 13 naannoo Eljaniinaa jiraachuu mirkaneeffadheeraa jedhe. Naannoo kanattis gareen waraana RSF fi gareen milishaa Arabaa RSF waliin hidhata qaban ajjeechaa kana raawwataniiru jedhaniiru. Naannoodhuma kanatti yeroo kaan immoo boombiin qilleensarraan uummata irratti darbatama. Kan akka gochuu malu warra humna waraana qilleensaa of harkaa qaban humna waraana Sudaanii jedhan Volker. Qaamoleen wal waraanaa jiran yakkaawwan raawwataniif itti gaafatamummaan jiraachuu akka qabus dubbataniiru. Magaalaa Arbaha Liibiyaa Darnaa keessatti reenfa namootni balaa lolaatiin du'anii barbaachuun akka itti fufetti jira. Gabaasni kunis bal'inaan kunooti. Balaan lolaa magaalaa Darnaa biyya Liibiyaa erga mancaaseen booda ammayyuu reeffa namoota du'anii barbaaduun akkuma itti fufetti jira. Namoonni balaa kanarraa lubbuun hafanis reeffa firootaaf namoota isaanii barbaadaa akka jiran dubbatu. Musaa Ibrahim firoonni baay'een du'uu kan amanu erga hidhaawwan bishaanii gurguddoon lama kan qarqara magaalaa Darnaa cabuun bishaan ol ka'iinsa meetira 20 qabu yommuu achii dhufu gamoowwaniif mooraa cabsee namoota hunda ajjeesee jedhe. Osoo balaan kun hin dhaqqabin akeekkachiisni kamiyyuu hin kennamne ka jedhan namoonni balaa kanarraa hafan sagalee dho'insaa yommuu hidhaawwan bishaanii caban qofaa dhageenyee jedhu. Magaalaan Darnaa jiraattota baay'inni isaa 90,000 ta'an ka qabdu yoo ta'u sababa balaa kanaan namoonni 5,100 du'uun mirkanaa'eera. Kanneen 9,000 ta'an immoo hin argamin jiru. Sababa balaa kanaanis namoonni 30,000 ta'an buqqaanii ka jiran yommuu ta'u deeggarsa namoomaa yeroon qaqqabsiisuun ammayyuu rakkoo ta'utu himame. Kunis riqichawwaniif daandiiwwan gara magaalattiitti seensisan hundi manca'uu isaaniitiini. Humni waraanaa Yuunaayitid Isteetsi biyya Niijeer keessatti argamu erga fonqolchi aangoo biyyattii keessatti raawwatame asii yeroo jalqabaatii fi xiyyaarota nammaleetii fi xiyyaarota waraanaa biroo biyyattii keessatti balaliisuu jalqabuu isaa beeksisee jira. Niijeer keessatti erga fonqolchi mootummaa taasifame as humni waraanaa Yuunaayitid Isteetsi ergama farra shororkeessummaaf taasisu turtii ji'a tokkoon booda dirooniiwwaniif xiyyaarota waraanaa biroo babal'isuu jalqabuusaa hoogganaan waraanaa humna qilleensaa Yuunaayitid Isteetsi kan Awurooppaa fi Afrikaa Jeneraal James Heegar roobii kaleessaa ibsa kennanii beeksaniiru. Erga ji'a adoolessa keessa fonqolchi mootummaa Niijeer keessatti taasifamee booda humnoonni waraanaa Yuunaayitid Isteetsi ka baay'inni isaanii 1,100 ta'an haleellaa farra shororkeessummaaf gamasitti bobbaafamanii turan. Torban darbe Pentaagoon ibsa baaseen humnoonni waraanaa hangi tokkoof meeshaaleen tokko naannoo buufata xayyaaraa Niyaamee magaalaa guddoo Niijeer taaterraa gara Agaades ka magaalaa Niyaamee irraa fageenya kiiloomeetira 920 irratti argamtutti dabarfamuu beeksiseera. Jeneraal James Heegar akka jedhanitti torbanoota kana keessa garee juntaa Niijeer waliin dubbiif walta'iinsi tokko jalqabameera jedhaniiru. Maadhee keenya kana keessatti yeroof ergama keenya ba'aan turre dirree xayyaaraa baay'ees cufaniiru ka jedhan Jeneraal James Heegar adeemsa dippiloomaasiitiin amma hojjechaa jirra. Ergama keenya kanaan duraatiin 100% hojjechaa jirra jechuu hin danda'u. Garuummoo ergama guddaa qabnu kan kanaan dura hojjechaa turre ammas itti fufneerraa jedhan. Ergama keenya ba'uufis xiyyaaronni namaan balali'aniif nammaleeyyii ta'an mana barumsa sadarkaa lammaffaa Harqalloo baratanii ijoolleen achirraa hafan mana barumsaa 1-8 balaan baratu jechuudha. Ijoolleen keessan 8 amma hin galmoofneere? Hin galmoof. Yaaddoo guddoodha maali namni barnoota jechuun jijjiirama waa hundaati. Hagayya 23 haga baaqumee 5tti galmeen hin galmaa jedhamee labsii godhamaa ture sadarkaa biyyaatitti galmeessan guyyaan 18 adeemsi baruu barsiisuun hin kennama jedhamee ture. Kanaafuu barataan keenya as jala hafee jira waan ta'eef rakkoo guddoo jala keenya jennee sodaa guddaa qabna. Jiraataan aanaa Goorodoolaa kan maqaan isaanii akka hidhaamuun feene takka galmee barattoota kana wajjin wal qabatee waan jiru yoo ibsan akkas jedhu. Kiyya tokko 5 barataa tokko 2 barata. Hin galmoofne akkan goonee galmeessina. Mindaan kaffalee miraasa barsiisota hin barsiisanu. Achi ammoo mana barnootaa ammoo hundinuu cufaadha. Boronqiin hin jiru, biiroon barnootaa hin jiru. Itti gaafatamaa waajjira barnoota aanaa sanii hidhameera. Barsiisonni baay'een isaanii baqataniirani. Mindaan kaffalamu hin jiru. Dhaabni tokko nyaate wanta nyaatu argatu malee hojii hojjetuu hin danda'a. Hin danda'a waan ta'eef kanarraa kaanee barnoota tokkollee sochiin tokkollee jiru gama barnootaatiin. Dhimma kanarratti barattoonnis yaaddoo keessa akka jiran dubbatu. Barataa kutaa 12 ta'uu kan dubbate jiraataan aanaa Goorodoolaa haala galmee kanarratti yoo dubbatu akkas jedha. Barattoonni amma nu gadi hafan jechuun barattoonni kutaa 11 fa'aa kutaa 10 maanii kun jiranii miti. Barattoonni kun amma akka malee yaaddoo guddaa keessa galaniiran. Wanti kun deemtee rakkoo akka nurraa fiddeetti barnoota keenyarraa addaan nu kutitti akkam teenee barannaa sadarkaa jedhu kana keessa jiran baay'ee yaaddoo guddaa keessa jiran. Waajjirri barnootaa Goorodoolaa rakkoo sababa caaseffama godina Booranaa ba'aa hordofee mudateen hojiin galmee barattootaa barana hin gaggeeffamin akka hafe mirkaneessee jira. Obbo Siisaa Yaasaffaa itti aanaa hoogganaa waajjira barnootaa Goorodoolaati. Sababa caaseffama godinaa wal qabatee hawaasni gaafii mootummaadhaa deebii hin arganne saniif agama barataan hin deebine galmeen hin jalqabamne hojii adeemsa baruu barsiisuu barana amma rakkoo hammaataa keessa jiraachuu isaati. Sila aanaan keessanii mana barnootaa hagam qabas? Gara mana barnoota 81 kana barataa 42 wayii galmeen akka karooraatti agama namni tokko hin galmoofne namni tokko dhimma baruu barsiisuu namni waan san kaasuu hin jiru. Maatiin barattootaa yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennan galmeen kun waan irra darbee fi ijoolleen isaanii ganna dhufu kana barnoota malee akka hin hafnee fi mootummaa gaafatanii jiru. Anis horsiisee bulaadha. Horsiisee bulaan amma barataa kana yoo gara ollaatti deebise yookiin deemsisee gara ollaatti deebise
baajata hin qabu. Baajata hin qabu hortee bulaadha. Mana taasisa tokko mana tokko amma birrii 2,000 ollatti kireessuu danda'a. Ijoollee 4 fi ijoollee 8 gaafa 2,000 achi oli mana itti kireesse nyaati isaanii dhiyeessuu jira. Kanaafuu rakkoon kun waan humna xiyyaa ol caaluu fi kanaaf rakkoon kun yaaddessaa ta'e daafii mootummaan daafii uummataa ilaalee waan uummati jedhu fedha uummataa ilaalee bakkuma nu jiru kanatti adeemsi baruu barsiisuu akka ijoollee kennaa jalqabsiisu furmaati yeroo gabaabaa keessatti akka nuuf kennamu mootummaaf yaada kennaan akka maatii. Obbo Sisaa Asaffaa itti aanaan hoogganaa waajjira barnoota aanaa Goorodoolaa furmaata komii kana ilaalchisuun yoo deebii kennan galmeen kun duubatti harkifachuu kana waajjira godinaatiif kaastanii wanti isin deebii argattan jira? Wanni kaasnee illee jiru wanni deebii arganne. Isaanuu dhufanii isin hin gaafanne? Hin gaafanne. Barattoonni aanaa Goorodoolaa keessa jiran carraan isaanii gara fuulduraa maal jedhamee eegama? Yoo waaqi jedhe yoo mindaan barsiisota torbee lamaan kana keessa yoo xumurame bifa duulaatiin torbaan tokko keessatti galmeessine gara adeemsa baruu barsiisuun jalqabnaa jennee karoorfannee itti qophaa'ee jirra. Jiraattonni aanaa Goorodoolaa galmeen barnootaa duraa hafuttis dabalata bulchiinsi aanichaa waan hojiirra hin jirree fi jiraattonni tajaajila fayyaa dabalatee rakkoo hanqina tajaajila hawaasaa keessa jiraachuu kanaan dura gabaasuun keenya ni yaadatama. Dabalatas amma gandootii gammoojjiitti kan jalqabamu qonnaa gayyaa sirnaan hordoffii kan dhabaa jiru ta'uu fi warreen deeggarsa wabii nyaataa eeggatanis sababa caaseffama kanaa rakkoo walxaxaa keessa jiraachuu jiraattonni sagalee Ameerikaaf himanii jiran. Sagantaa biiroo barnootaa Oromiyaan ifoomeen galmeen barattootaa bara 2016 hagayya 23 bara 2015 haga qaammee 5 bara 2015tti kan gaggeeffame.